Wallagga Baatti miseensa waraana bilisummaa Oromoo ajjeefamuu hordofee haleellaa haaloo ba'uu raawwatameen lubbuun namoota 29 darbuu Addis Istaandardi gabaase. Jiraataan ganda Garbaa Guddinaa maatii namoota ajjeefaman waliin gaa'idaan firoomu tokko hidhattoonni kunneen miseensa waraana bilisummaa Oromoo duraanii ajjeechaa shoddeen shakkame waliin hidhata qabdu jechuudhaan daa'ima ganna 12 dabalatee maatii nama Hirphoo jedhaman guutuu ajjeesuu himan. Haleellaa haaloo ba'uuti jedhamee walduraa duubaan godina Wallagga Bahaa aanaa Haroo Limmuu keessatti raawwatame lubbuun namoota nagaa 29 darbee jedhame. Jiraattonni ajjeechaa dhiyeenya kana humnoota mootummaatiin qondaala waraana bilisummaa Oromoo shoddee jedhamu irratti raawwatame jedhame waliin wal qabsiisu. Raayyaan ittisa biyyaa tibbana humnoonni nageenyaa mootummaa odeeffannoo argataniin qondaala olaanaa waraana bilisummaa Oromoo ajajaa olaanaa waraana bilisummaa Oromoo Marroo Dirribaatti dhiyeenya qabu shoddee jedhamu aanaa Haroo Limmuu keessa otoo socho'aa jiru ajjeesuu beeksise. Waraanni bilisummaa Oromoon dhimma ajjeechaa shoddee jedhame waan dubbate hin qabu. Ergasii godina Wallagga Bahaa aanaa Haroo Limmuutti ebila 7 haga 12 gidduutti haleellaa walduraa duubaan raawwatameen yoo xiqqaate namoonni nagaa 29 ajjeefamaniiru jedhan jiraattonni. Haleellaan kun hidhattoota waraana bilisummaa Oromoo waliin hidhata qabaniin raawwatamee jedhu jiraattonni. Firoonni miidhamtoota Addis Istaandarditti akka himanitti ajjeechaan kun gochaa haaloo ba'uu hidhattoonni waraana bilisummaa Oromoo namoota dhuunfaa du'a shoddee keessatti hirmaannaa qaban jedhaman irratti xiyyeeffatanidha. Jiraataan ganda Gorbaa Guddinaa tokko akka jedhanitti hidhattoonni kunneen maatii tokko keessaa namoota 5 ukkaamsanii fudhatanii ajjeesanii jedhan. Ajjeechaa marsaa lammataa ebila 12 raawwatameen daa'imman umurii 11 gadii 3 dabalatee lubbuun namoota 5 darbuu jiraattonni himanii jiru. Waraanni bilisummaa Oromoo ajjeechaa kana laalchisee haga oduun kun qindaa'etti deebii laatee hin qabu. Gabaasni kan Addis Istaandard. Dhaabbatni Makkoobilii Miidiyaa and Eventii fi OBN waliigaltee hojii mallatteessan. Oromiyaa Broadcast Network OBN fi dhaabbanni Makkoobilii Miidiyaa and Eventii har'a magaalaa Finfinnee Hoteela Skylight'tti waliigaltee hojii mallatteessuudhaan qophii Makkoobilii Show eegalchiisuuf akka jiran ibsanii jiru. Waliigaltee kana kan mallatteessan hoogganaa Makkoobilii Miidiyaa and Eventii Obbo Taamiraat Addaamuu fi Daarekteera olaanaa OBN gaazexeessaa Fissaa Balaayineeti. Hoogganaan Makkoobilii Miidiyaa and Eventii Obbo Taamiraat Addaamuu yaada laataniin mana ani keessatti hojii ogummaa kanaa muuxadhee fi hundeeffamarraa kaasee keessatti hojjedheetti deebi'ee qophii kana eegaluu koof nan gammada jechuudhaan fuuldurattis akka dhaabbata Makkoobilii Miidiyaa and Eventisittis hojii miidiyaa keessatti qooda keenya ba'achuun ni hojjenna jechuudhaan ibse. Daarekteerri olaanaan OBN gaazexeessaa Fissaa Balaayinee gama isaaniin akka mootummaa naannoo Oromiyaatti haaromsa aadaa dhiyeenya kana raggaasifame keessatti dhimmi aartii fi miidiyaa qabxiilee xiyyeeffannoo argachuu qaban jechuudhaan ibsan. Nutis akka miidiyaa keenyaatti qabiyyee miidiyaa dorgomaa ta'e dhiyeessuudhaaf Makkoobilii Show waliin waliigaltee kana mallatteessinee jedhan. OBN qabiyyee bashannanaa qabutti dabalataan cimsuudhaa fi kutannoo qabaachuus gaazexeessaa Fissaa Balaayinee himanii jiru. Qophiin Makkoobilii Show torbanitti yeroo tokko dilbata galgala sa'aatii 3 haga 4tti kan dhiyaatu yoo ta'u qabiyyeewwan sagantichaa kan barsiisanii fi bashannansiisan akka ta'e seeramee jira. Paakeejiin qophichaa inni jalqabaa quba qabduu kan jedhu yoo ta'u taateewwanii fi odeeffannoo haaraa biyya keessaa falaa qabatee dhiyaata. Qabiyyeen isaanii biraan ammoo keessummaa Makkoobiliiti. Kun ammoo namoonni jajjaboon ogummaa beekumsaaf muuxannoo isaanii daawwattootaaf kan itti qoodanidha. Qabiyyeen sadaffaan ammoo afeerraa sirbaa baandii muuziqaa guutuu waliin dhiyaatuu fi kunis qophicha adda kan taasisu ta'uu Daarekteerriif qopheessaan sagantichaa Taamiraat Addaamuu himee jira. Namichi gargaarsa fakkeessee lakkoofsa iccitii ATM namoota hatuudhaan maallaqa saamaa ture to'atame. Poolisiin shakkamaa namoota dhuunfaa ATM irraa maallaqa baasuuf dhufan gargaarsa fakkeessee akkasumas lakkoofsa PIN isaanii hatuudhaan kaardii biraatiin jijjiiree maallaqa baafachaa ture to'annoo jala oolchuu fi qorachaa jiraachuu poolisiin beeksisee jira. Shakkamaan kun Alamaayyoo Yesagat jedhama. Yakka kana kan raawwate namoota ATM irraa maallaqa baasuuf dhufan yeroo argu keessattuu warra irra deddeebiidhaan lakkoofsa iccitii isaanii yaadan lakkoofsa iccitii yookaan PIN kaardii isaanii ilaalee akka waan isaan gargaaru fakkeessuudhaan battaluma sanatti kaardii isaanii kan biraatti jijjiiree dafee naannoo sanaa baduudhaan maashinii biraarraa maallaqa baasee miliqa. Namni kun yakka wal fakkaatu ebila 7 sa'aatii 7 walakkaatti baankii daldala Itoophiyaa aanaa Yeekkaa marfata Faransaay jirutti akkuma malasaa yaaluu eegale. Namni tokko maallaqa baasuuf yommuu yaalu duubaan dhufee PIN koodii yookaas immoo lakkoofsa iccitii kaardii sana arge.
gargaarsa fakkeessee maashinichi wayita didu namichis kaardii isaa maamila sana jalaa fudhatee deeme. Namni sun dhugaatti fakkaatee kaardii sana fudhatee ammas kan biraatii yaade. Manaajarri baankii iddoo sanaas kaardii ATM maamilli sun baatu kan isaa akka hin taane erga hubateen booda himatamaan kun naannoo sanaa osoo hin fagaatiin poolisii beeksisuudhaan to'annoo jala oolfame. Kiisiin himatamaa kanaa yeroo sakatta'amu kaardii ATM baankii daldala Itoophiyaa 4 baankii Abisiiniyaa 3 kiisii isaa keessatti qabatee argame. Shakkamaan kun haaluma wal fakkaatuun baatii 6 duras baankii naannoo Markaatootti argamu keessaa birrii 7,000 baafachuudhaan akka itti fayyadamee fi dhimmi namicha kanaa qoratamaa jiraachuus poolisiin ibsee jira. Uummanni keessumaa baankii fi bakka maashiniin maallaqaa jirutti namoota maallaqa baasuuf gargaarsa fakkeessanii nama goyoomsan irraa of qusachuu akka qabu yookaas hojjetoota baankii fakkaachuudhaan lakkoofsa iccitii yookaan piinii kaardii ATM namoota argachuu barbaadan irraa akka of qusatan namoota goyoomsa akkanaa raawwatan yoo argitanis odeeffannoo akka laattan jechuudhaan poolisiin ibsee jira. Aanaa Adaa Bargaatti himatamaan maanguddaa waggaa 60 irratti yakka gudeeddii raawwate hidhaa cimaa waggaa 5tiin adabame. Godina Shawaa Lixaa Aanaa Adaa Bargaatti himatamaa maanguddaa waggaa 60 irratti yakka dirqisiisanii gudeeduu raawwate manni murtii hidhaa cimaa waggaa 5tiin adabe. Himatamaan Tasfaayee Fiqaaduu jedhamu Aanaa Adaa Bargaa gandaa Caancoo Birraateetti gaafa guyyaa 24/7/2017 halkan tilmaamaan sa'aatii 4tti balbala banatee seenuun maanguddaa umuriin ishee waggaa 60 taate bakka isheen ciistutti akka isheen hin iyyine ukkaamsuudhaan humnaan dirqisiisee yakka gudeeddii irratti raawwate. Waajjirri abbaa alangaa Aanaa Adaa Bargaa yakkamaan kun seeratti dhiyaachuun adabbiin barsiisaa ta'e akka kennamuuf gaafa guyyaa 6/8/2017 himata barreeffamaa mana murtii Aanaa Adaa Bargaatti yoo dhiyeessu manni murtii Aanaa Adaa Bargaas himata seera yakkaa keeyyata 621 yakka dirqisiisanii gudeeduutiin himannaa himatamaa irratti baname bu'uura godhachuudhaan murtii adabbii fi barsiisaa ta'een hidhaa cimaa waggaa 5tiin adabee jira. Hawaasni gochoota akkasii duudhaaf safuu cabsan irraa of qusachuu akka qabuu fi warreen gocha akkasii raawwatan akkaataadhuma kanaan seeratti akka dhiyaatanis tumsuu akka qabus manni murtii Aanaa Adaa Bargaadhaa dhaamsa dabarsee jira.